Kun sagalee. Kun sagalee. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii sagalee erbuuti. Qophiin sagalee erbuu qophii ishee har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa godinaalee adda addaarraa fi gabaasa waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa irraa kan arganne isin dhageessifna. Hanga xumuraatti nu faana turaa jechaa sirba kanaan itti ceenaa. Woboon jaajabeen jirtu jira. Sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee jira woboon jira abdiin boruu jira zooniin litaa zooniin baa zooniin kabaa zooniin kibbaa gidduu gallii jira woboon jira abdiin boruu abdiin guyyaa. Latti deemna woboon walirree diina raasnee ollachiifnee gaara baafnee laga buufnee laalamee laalamee walin labsee warri dhiibsee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiisee laalamee laalamee jabee billaa'uun hin deebifne murataa rasaan min cabsiine laalamee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti mirga abbaa biyyummaa ilmaan Oromoo mirkaneessuuf lubbuu jijjiirraa hin qabne kennee diina kuffisee kufaa jira. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo hanga mirkanaa'utti waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaa qabsoosaa hin dhaabu. Jaabeen jirtu jira. Sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa arganne caqasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo egaa tarkaanfiilee gamtaa diinarratti fudhataa jira. Illee sakatta'ii irratti daree sulaa garaagaraatti sulaa woboo deemee sakatta'uudhaan barbaacha yaalii godhaa akka inni jirutti dhaqanii sakatta'uu jedhan ofirraa ittisuudhaaf egaa takka garaa fudhataa ture. Immoo ji'a fulbaanaatiin kaasee har'ummaatti kanatti guddoodha xiyyeeffannee sulaa garaagaraaf egaa tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Meegaa lakkoofsaa fi waan booji'ames kana mee naa ibsuu dandeessaa? Egaa lafa guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 20 kan godina Booranaa aanaa mi'oo ganda kallee jedhamutti tarkaanfii fudhatee ture. Inni komaandi poostii ganda dukkallee fudhatee uummata nagaa raabsuudhaan walgahii waamuudhaan loon irraa qalachuudhaan woboo nyaachistan woboo deeggartan seelii ABO keessaa baasaa jechuun guyyaa dheengaddaa gaafa 29 Ullolle Gadaa bakka jedhamu uummata walitti qabuudhaan raabsaa'uudhanii dukkalleettis akkasuma gochaa turanii achirraa ka'uudhaan guyyaa kaleessaa woboo sakatta'uuf sagantaa gaafatanii qophii irra isaan jiranuu waraanni bilisummaa Oromoo laasaan jiran marsuudhaan haleellaa irratti fudhateen nama waraana kanarraa hedduu ajjeesee shaatee itti boojee adeemsa jedhee haaluma kanaan nama 18 battalatti irraa ajjeesuudhaan 20 ol immoo madootaati ta'ee akamaa 8 hidhannoo guutuu waliin akkasumas yeroo girnoobaa akkurasaa guutuu waliin
Ada biyya akka naannoo sa'aatii jahaatti lafa kanatti deebi'uudhaan madollee baafachuu hin dandeenye. Lafti beekumsaa cimaa ture, haalli roobaas waan tureef akka malee ture. Kan keessa jala babbaqattee uummatatti deebi'uudhaan uummata raakkaa ooltee nama nurraa badee nama gara namaa fudhanii agammaatti hin arganne as keessa jiru deemaa barbaada jechuudhaan uummata raakkaa turtee namoota du'anillee reeffa guurrattee haambitti geessitee biyyaarraa aga tokko awwaaltee kaan immoo maatiin fudhanna jedhee waan rakkisee gara maatiitti dabarsitee waliin jedhu aanaan yoo ta'e isaa biyya kan jiru. Egaa haaluma kanaan biyya kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee akka jetti irraa deebi'ee jechuudha. Egaa hanqin kun tajaajila gaanaa gaafa digdamii tokko taatee aga har'aatti tarkaanfii filaa gara biraatti fudhatamee gaafa 21/2019 aanaa Areeroo ganda Horiikoo jedhamutti ajjaa komaandoo poostii keessatti argamuun paaspoorri tokko mootummaan guutuutti barbadeessuudhaan namoota 5 dasanatti irraa ajjeesu gaafara tokkoo fi qawwee akamaa sadii hidhannoo guutuu waliin irraa booji'ee 2019 akkasumas ganaa anaanitti weerbeeritti akkasumas nadiinaa sakattaa'uu booduuf deemu paaspoorri tokko guutummaan guutuutti barbadeessuudhaan nama yoo ajjeesu namoota 12 madeessee qawwee akamaa saddeetti girnoota tokko akkasumas irraa hiikkatee akkuma kanaa ammallee godina Booranaa akkasumas aanaa Borbor ganda Gaayee jedhamutti dhimma sakattaa'uu booduuf deemu karaa adda ittiidhaan afurraa geessee sadii madeessuudhaan qawwee akamaa afurraa booji'ee walumaa galatti ji'a fulbaanatti kaasee hanga dhaabbii qawwee akamaa 21 hidhannoo isaa guutuu walii fi nyaatara tokkoof girnoota tokko rafiina irraa booji'uudhaan gamtaa qabsoo bilisummaa Oromoo gidduu jira. Egaa hundi diinaa kun qaama uummata raabsitti jira. Adeemsa uummataa saamuu jira. Uummata abaa odeeffannoo abaa obaa faayesuudhaan obaa isaa obaa biyyaatee fi dhoowwee namni ofii qotatu ganamni guyyaa wiikitti toraa guyyaan itti hojjaachiisuudha. Uummata raabsaa tura. Deeggartoota abaa odeeffachuudhaan uummata nagaarraa loon qalataa jiru. Maatii qabsaasaa mootummaan guutuutti saamanii hojjisaa jiru, yoomsaa jiru. Amma waraana bilisummaa Oromoo guddoo barbaadanii uummatuma deemanii maallaqa saamuu fi loon qabatanii nyaachuutti deebi'aa jechuudha. Waraanni tololeeffataa biyya irra deemaa. Abaa'oon biyya keessa jira. Seeraan galmaa'ee waraqaas argateera. Garuu maaliif deeggartoota abaa'oo baasaa jedhanii akka rakkisan naaf hin galu. Gama biroon ammoo akkasuma waboottis duulaa jira. Wabootti duuluu jechuun ammoo haga ammaatti waan irra ga'eerraa ka'ee waanuma isa mudataa jirudha. Kanaaf uummatii tarkaanfii akkamii fudhachuu qabaa jettaati amma. Egaa mootummaan fi waraanni kun yeroo tokko ilaallu mootummaan fi waraanni iyyuu waan wal beeku fakkaatu. Maayinaan waraanni tokko kabiyyaa fi waraanni tokko ajajaa qabaa. Ajajni kun immoo uummata kanaaf dhaabbatee uummata kanatti naa jedhu gama biraatti immoo uummata kan saamu, uummata kan aanu, uummata kan salphisu, laadin manitti uummata dhaanu, loon irraa kanatu loon fuudhanii kaambitti galfatti, loon maatii qabsaa'otaati ijoollee keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti irraa guuranii nyaatu. Gama biraatti immoo adda bilisummaa Oromoo filannootti galmeessine karaa nagaatiin qabsaa'aa jiranii. Waajjira kennaafii jiru kun boordi filannootti galmeessanii jiru. Gama biraatiin deeggartoota ABO jechuudhaan ABO keessaa baasaa jechuudhaan uummata irratti duulanii uummata kan burjaajessaa jiru. Uummanni kun haala deemaa jiru kana xiinxaluudhaan waan mootummaan kun gochaa jiru ta'uu hubatee kun kanaafeeffachuudhaan qabsoo akka dhaabbatuun manumaan hubachiisa. Haa ta'uuti immoo uummanni kun sodaadhaaf waan godhu wallaalee rakkachuu jira malee mootummichi kun dirqisiisuudhaan qabeenya irraa saamaa jira. Yoo korafan shilingii birrii Itoophiyaa 1,000 kaffalu yoo korarraa namni
loon itti qotu, obruun qotatu, bishaan nu baafatu, akkasumas ganama galgala walgahii ta'a, walgahii kanarraa afnaan ilaalcha aadaa qabba'iisuudhaan raasaa'u, maallaqa raasaa'u, wanti goone jiruudha. Godina kanatti gara biyyi keessatti gocha makkanaatu raawwatamaa ture. Aga sadarkaa obuu seenanii midhaan jalaachuu, biqiltuu bunaa balleessuu, mana gubuu, abbaa maatii facaasu, mana raawwanii maatii bakkeetti facaasu sadarkaa kanarra gahaa ture. Gara shiraatu godina kanatti mootummaan guutuu immoo godina Boranaa irratti akka turanii kaabinaa finfinnee ta'ee fi egaa mootummaa fi waraanni kunniin waa wanti natti hin fakkaatu. Amma ajajjootuma haadhifootti biqiltoota magaalaa biqiltoota godinaatiin gara kanaan wal ta'uudhaan uummata kanaa baay'ee miidhamaa jira. Uummanni kun akka malee miidhamaa jira. Sagalee uummata kanaaf faamsanii bakka jirtu gama tokko immoo filannoo dimokiraataa adeemsifnaa jechuudha. Akka aadaa immoo uummanni raawwatu. Haa ta'u gaa jaala kiyya hedduu galatoomii akkasuma gaa injifannoottis haa ta'u odeeffannoo naannoo sana jiru akkasuma wal quunnamnee uummataaf kan dhiyeessinu ta'a. Tolee galatoon aadaa bifa wal fakkaatuun egaa aadaa isaan diinaa dhaabbatii fi garee murteeffannaa uummata Oromoo kabajuutti waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaa dhaabbataanis fufaa, tarkaanfii isaa itti walirraan itti fufaa. Uumni diinaa ammallee ilmaan Oromoo diina waliin ta'uudhaan, diina waliin dhaabbachuudhaan uummata isaanii saamaa, uummata isaanii saamaa jiran reeroodhaan gara uummata isaaniitti beekuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo cimaa akka hiriiran gamanumaan dhaamsa taasifna. Ta'uu baannaan waraanni kun waraana miidhaan miti. Waraana lubbuusaa jijjiirraan qabne kennuu shantasaa gurgurtaa mataa dhaabbate waan ta'eef tarkaanfiin kun itti fufee amma ummaa galtee mirgiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamutti haa itti fufuu ta'aa jennee amanumaan anis akkamatti waliin dabarsinaa mataa nagaan jiraata. Haa ta'u fayyaa ta'ee jaallan hundatti nagaanaa himii jabaadhu. Woboon jajjabeen jirtu sagalee kee dhageessisi sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee jira woboon jira abdiin boruu jira zooniin litaa zooniin baa zooniin kabaa zooniin kibbaa jiddu gallii jira woboon jira abdiin boruu abdiin guyyaa. Latti deemna woboon waliriiree diina raasnee ollachiifnee gaara baafnee laga buufnee laalamee laalamee waliin labsee warri tiibsee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiisee laalamee laalamee jabii billaa'uun deebifne murataa rasaasni cabsiine laalamee. Dhaggeeffattoota keenya mootummaan Abiyyi qabsoo Oromoo bara baraaf ukkaamsuuf jecha miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru kun jiilchee qabsoorraa uummata kana dhaabuudhaaf akka ta'e beekamaadha. Godina Horroo Guduruu keessattis dhiheenya kana jechuun guyyaa 3 dura dargaggoo tokko ati woboo beektaa, shanee beektaa yookaan abaaboo beektaa jechuudhaan rasaasaan haadhaaf abbaasaa duratti ajjeesanii jedhan. Mee kunooti dhaggeeffadhaa. Maqaan koo Dassaalee Kanaatiin jedhama. Godina keenya keessatti hojjetamaa jiru godina Horroo Guduruu aanaa jaarte. Kan hojjetamaa jiru ganda Haroodaa jedhamu keessatti qeerroo biyya keessatti jaallatamaa qeerroo jabaa shanee beekaa jiranii bakka isaa beeksisa jiranii guyyaa kaleessa sa'aatii 11 irratti haadha isaa abbaasaa gidduutti waamanii guyyaa kaleessa rasaasa lamaatiin rukutanii ajjeesan.
Eenyudha kan ajjeesu kun? Qaama mootummaa ta'anii qaama mootummaa tajaajilaa jiraachuu. Mee sababa maaliif rukunne jedhan mee irra deebi'i? Sababa shanee beektaa baa'oo beektaa jiraniiti rukutanii kan jira sakalaman guyyaa kaleessa sa'aatii 11 irratti dhuganii machaanii jechuudha. Qaama deemanii ture nadheen namarraa fudhatanii ofii isaanii nadheen namarraa fudhatanii jechuudha. Abbaa manaa gadi baasanii biirree duukaa wanti jiru machaanii uummata dabaddaraa jiru. Uummata caccabaa jira. Dubartoota gudeeraa jiru amma hangammaarree. Haa ta'u qeerroo lamatu ajjeefame amma? Qeerroo baay'ee jaallatamaa biyya keessatti irra jaallatamaa kan biyya araarsaa ture maqaan isaa Dirribaa Gurmuu Qaanquree jedhama. Bishaan kun baay'ee jaallatamaadha. Biyya keessatti biyyi irra jaallata. Biyya keessatti illee namoota biratti illee namoota araarsaa oolaa. Biyyi irreen jaallata. Uummanni illee baay'ee jaallata. Bakka abaaboo beektaa shanii beektaa jiraniiti biyya kaleessa sa'aatii 11 irratti dhufanii manuma gadi waamanii haadha faddaa gidduutti baasanii rasaasa lamaatiin rukutanii ajjeesan. Bishaan kun illee balataa kutaa 12ti. Wajjin barannaa anillee duukaan baraddaa bishaan kana guyyaa kaleessa waamanii ajjeesan. Haa ta'u kan biraa akkasuma kan ajjeesan jira gabaasni nu ga'e nama lamadha jedha. Jillee Talasaa kan jedhamu gadi waamanii isa rukutanii ajjeesan. Naannoo keenya amma isaanumatu namoota doorsaa jira. Haadha manaa gadi baasanii abbaa manaa wajjin abbaa manaa irraa ari'anii fi duukaa bulu. Gadi baasanii uummata qabanii haadha manaa fi intala duukaa baasanii abbaa manaa gadi ari'anii lamaan irraa fudhatanii butaanii duukaa bulu machaanii haraqee uganii machaanii uummatallee dabaddabaa jiru hangammaa jirurre baay'ee rakkisaa jiru. Uummanni keenya dabaddabamaa jira, caccabaa jira. Qeerroo gadhiisee jira ammallee baay'ee rakkachaa jira. Uummanni baay'ee rakkachaa jira. Hin dabaddabu halkan uumaa socho'aa jiru. Humna abaa'oo socho'aa jiru. Humna isaanii meeshaalee uummatarraa sassaabaa jiru. Humna abaa'oo jedhanii qaban humna isaanii immoo saamaa jiru. Qabeenya uummatarra saamaa jiru. Jarri kun ammallee uummanni qe'ee gadhiisee dhiirri bosona bulaa jira. Dubartoota duukaa gurguranii duukaa bulu. Kanaaf rakkoo guddaatu jira. Aanaa keenyarraa dhiirri immoo isaan hojjechaa jiranii ufumaa itti machaa'u. Machaanii deemanii immoo gadi baasanii uummata rukutanii ajjeesu. Ammallee nagaan jiru. Baay'ee rakkannee jirra. Dhiirri mana buluu hin baqannaa bosona bulaa jirra hangammaallee. Haa ta'u gaamee qaamni ilaalu rakkisaadhallee kana nama gaafachuun bulchiinsi maal jedha? Waan jedhan qabu tokkollee wanti furmaata argamee jiru. Waa tokkollee wanti dubbatamee jiru. Hangammaa wanti haasamee jiru. Inuma isaanumatu dabaddaba uummataa kanarratti wanti haasamee jiru. Hangammaallee wanti dubbatamee jiru kanarratti. Wanta namni qabuma. Akkuma waliigalaatti Oromoo fi sadis waanuma qabdu naa himi. Ani dhaamsa qabu. Qeerroon Oromoo waliigalee of qopheessee wanta jiru irratti hojjechuu qaba malee kanarratti akkaataatti ofirraa deebisu uummanni Oromoo qeerroon Oromoo irratti qophaa'uu qaba malee dhaamsa akkasuma kanaatti dhumuu qabuun dhaamsa nan qabu. Haa ta'u fayyaa ta'e egaa jabaadhaa. Egaa waan akkasii kana qabsoomaan irra aanu kanaaf jabaadhaa dhaamsa keessan kan ammoo karaa reediyoo sagalee irbuu hawaasaa fi addunyaafis akka dhaqqabu goona. Fayyaa taasifnee galatoomanii jiraata. Namni biraa yaada kennu jiraa? Jira. Maqaan koo Sanyii jedhama. Mee Sanyii waanuma haga ammaatti egaa waan waggaa 27 biyya sana keessatti ta'ullee waan haaraan hin jiru. Garuu waan kaleessaaf eengadda ta'e jedhame kana mee gabaabsiitiirruma deebii naa ibsiitii dhaamsa keessa achumaan dabarfadhu. Mucaa qeerroo Dirribaa Gurmuu jedhamu. Mucaa qeerroo Dirribaa Gurmuu jedhamu kaleessa sa'aatii 11 irratti ajjeesanii. Shanee beektaa abaa'oo beektaa jedhanii kaleessa sa'aatii 11 irratti haa'umasaaf abbaa masaa biraa waamanii ajjeesanii kaleessa. Uummanni keenya yeroo ammaa kana gidiraa keessa jira. Isa kaan hirreebu hin caccabsuu nyaata nuu kennaa jedhu shaneef ni kennitu abaa'uuf ni kennitu unuuf maaliif hin kennitanii jedhanii uummata keenya inni raabsuu uummanni akkatti gadi ba'ee ol galu hin qabu.
sodaa guddaa keessa jirra yeroo ammaa kana waanumatti dubbannus amne waanumatti iyyannus amne sabbiillee akkaataa saabannu amne rakkisaadha. Kanaaf gidduu keessa jirra yeroo ammaa kana. Haa ta'u gaamee kana qabsoomaan irra aanutu danda'ama. Kanaaf mee dhaamsa qeerroofis uummata Oromoofis qabdi yoo jiraatu. Uummata Oromoo ta'ee qeerroon Oromoo kuni harka wal qabatee tokkummaatiin yoo ka'e malee diinni nama nyaataan kun yeroo ammaa kanatti gadi baanee ol galuu wallaallee uummanni Oromoo harka wal qabatee tokkummaatiin qeerroon Oromoo kun yoo tokkummaatiin ka'e jennadaa kana waan itti yaalluus hin qabnu kana waaqayyo bichaa dubbatu malee waan dubbannu iyyuu hin qabnu. Haa ta'u fayyaa ta'a gaa jabaadhaa. Fayyaa ta'a isinillee nuu jira. Sodaatin malee sodaatin naannessi sodaatin nuuf dirmadhaa jedha sodaatin lammiin bakka jirra sodaatin waamicha sabummaa sodaatin tokkummaan hakaanoo sodaatin diinaa nama nyaatu sodaatin morma shee hajarroo sodaatin gabroon fataa diinaa sodaatin hundeef habuqqifnu sodaatin itti fuufii falmadhu sodaatin akkarraan deebine sodaatin gumaanuma baasa sodaatin qeerroo tokko taane sodaatin dhaamsa oromummaa. Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo ammaa kana mootummaan Abiy waraana biyya keessatti bobbaase addatti Oromiyaa keessatti bobbaase ammas addatti ammoo Gujii fi Wallaggatti bobbaasuudhaan miidhaa olaanaa uummata Oromoo irraan gahaa jiraachuun ni beekama. Dhiyeenya kana keessattis godina Wallaggaa fi Gujii keessatti waraanni bobbaasee uummata keenya haalaan miidhaa jiraachuu gabaasaaleen adda addaa nu dhaqqabaa jiran. Kan godina Gujii mee dhaggeeffadhaa. Jalqabarraa maqaa keessan naa ibsuu dandeessu yoo maqaa keessan dhokfachuu barbaaddanis mirga. Mee haala Booranaa keessatti hammaataa jiru dararaa uummatarra ga'aa jiru kana naa ibsaame. Haalli jiru godina Booranaa keessa haalli jiru uummati kaan mootummaa biyya bulchuu raayyaa ittisa biyyaatii wal qabatee qora bittinneessaa wal qabatee bishaa gandaatii wal qabatee shaagaa gandaatii haasa'aanaatii wal qabatee uummata mana jireenyaa irraa buqqaa jiranii buqqanii kan gara deebi'aa naannoo deebi'aa ammallee gara magaalaa deebi'aa jiranii buqqisaa ta'e. Maaliif buqqisuudha? Aba'oo deeggartanii, aba'oo bulchitanii, aba'oo nyaachisanii kanaafuu naannoo kanarraa buqqaa jedhanii mana jireenyaa isaanii irraa buqqisanii urruun isaanii akka bineensaan badu, akka horiin nyaatee badu, akka inni bitaasamee badu naannoo kana aba'oo bulchitanii asirraa godaanaa, aba'oo bulchuun qaddanu asirraa godaanaa jedhanii sababa kanaafi naannoo godina Gujiitii fi godina Booranaa kana keessa gandoota jiran hundarraa nama buqqisaa jiran. Mee gandoota kana maqaanaa dha'uu dandeessu haga tokko? Ganda akka godina Gujii keessatti ganda akka Yabaasiree, amma Hadaaloggaa, Gariisa Baliis, Saffaloo Hadaa, amma Heera Liibbisuu, Jarba Aannoo, Odaa Muudaa, gandoota kanaa. Mee namoota buqqa'an kana lakkoofsaan naa kaa'uu dandeessu? Baay'inaan gara maatii 10,000 nyaatan. Gara kamitti buqqisu gaa? Gara mandaraatti deebi'aa, naannoo mandaraatti gara magaalaatti deebi'aa, as deebi'aa, achi deebi'aa jiran. Wanni bakka murteessanii bakka kanatti deebi'aa jiran illee hin jiran. Bakka kanarraa ka'aa godaana naannoo kana aba'oo bulchisanii asirraa godaanaa jedhani malee kallattii kanatti deebi'aa, kallattii sanatti godaana wanni jedhamee kallattiin kaa'ame jechuudha. Akka mootummaan jedhu kana dhuguma abaa'oo fi woboorraa mormii mufii qabaa ammoo? Wanni beekamee wanni akkasanii illee hin jiru. Uummati kama fiitiin nagaan bulee ta'a malee waan akkasii saniyyuu uummati
haa ta'u egaa mootummaan amma bulchiinsi faa kun deebisni kennee jira ammoo iyyannoo keessan eessatti galfattan? Iyyannoo qaama namarraa fuudhuu jiru yoo iyya kan inni qaama nama jalaa dhaga'uu jiru akka godinaallee akka aanaallee akka gandaallee yoo uummati iyyatu yoo uummati ifatu namni irraa fuudhuu jiru deemi ati nama hoo bulchitu deemi ati nama hoo deeggaru jedhanii malee nama shalee deeggaru jedhanii malee namni iyyannoo namarraa fuudhuu iyyuu qaamni tokkollee. Maal mootummaan immoo abaa'oo kanaa waliin mari'adhee jedhee boordii filannoon hayyama kenneefi ni karaa nagaa socho'aa jira miti. Mootummaan maaliif haala kana moo karaa biraa hojjeta? Wanna waan kana hojjetaniifillee uummatillee beeku nuutillee waan beeknu hin qabnu. Dhaamsa uummata Oromoof qabdu yookaan qaamota ilaallatuuf qabdu? Qaama ittiin ilaallatu akka godina gujii lixaatti uummati dararamaa nuti dararamaa jirra, qabeenya keenyarraa buqaa jirra, qabeenyi keenya nurraa badaa jira, horiin jala qalamaa jira, maatiin keenya beelaan rakkataa jirti, akkasumas qabeenya keenya bineensi balleessuu jira, horiin balleessuu jira, qaamni dhimmi kana laallatu gadi bu'anii kaanee dhufanii uummata bira dhufanii rakkoo keenya kana akka dhufanii nuu laalan qaamni miidiyaa addunyaallee ta'e qaamni addunyaallee dhimma kana nu bira dhufanii qaamaan nu bira dhiyanii qaama kana akka nuu laalan dhaamsa keenya dabarsan. Haa ta'u yaada kan kennatu namni biraas jiraas hin bira. Yaadi biraa nu rakkachaa jirra yaadi jiru yaaddoon nuti amma qabnu bifa kanaan ilmeen keenyallee rakkataa jiranii aduun rakkataa jiranii ammallee roobaan beelaan rakkataa jiranii. Isa kanaan rakkoo nuti guddaan kan asirraa godaanaa jedhanii bakka itti godaannu waan hin beekne addiidheen waan hin beekne rakkoo guddaa keessa sodaan keessa isa kana. Daagala Toomaa. Shawarra ka'e ilmalmanaa Karrayyoo ka'e ilmalmanaa Wallagge ka'e ilmalmanaa Hararge ka'e ilmalmanaa Absiirra ka'e ilmalmanaa Baaleerra ka'e ilmalmanaa Jimmarra ka'e ilmalmanaa Ilurra ka'e ilmalmanaa Booranni ka'e ilmalmanaa Gujirra ka'e ilmalmanaa Wallorra ka'e ilmalmanaa Rayyarra ka'e ilmalmanaa Oromiyaa Bilisamoo Ayyaa Studio. Dhaggeeffattoota keenya qabsoon Oromoo miidhaa, dararaa, hidhaa, ajjeechaadhaan gonkumaa hin dhaabbatu. Haga ammaatti wareegama kaffalletti kabajaa itti horuudhaaf qabsoon Oromoo addatti qeerroo fi qarreedhaan durfamaa jiru ABO'dhaan gaggeeffamaa jiru utubaa qabsoo Oromoo ta'aa kan jiru waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa yookaan deeggaramee sochiin adda addaa taasifamaa jiru gonkumaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa xumurreerra. Guyyaatti aanutti ammoo qophiilee biroo qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Kun qophii sagalee Irbuuti. Horaa bulaa. Woboon jajjabee jirtu irraa sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo mana gabbee jira woboon jira abdiin boruu jira zooniin lixaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa biittu gallii jira woboon jira abdiin boruu abdiin guyyaa. Latti deemna woboon walirree diina raasnee ollachiifnee gaara baafnee laga buufnee laalame walii labsee warri tiksee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiise laalame jabii billaa'uun deebifne murataa rasaasni cabsiine laalame laalame